Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harka fuuni ashama Play Store keenya waa gadi buusu download hin godhu warra jettaniif jechuudha. Gaafii na dhiyaate keessaa tokko karaa lamaan isin argisiisa. Karaa tokko Play Store keessan akka harawaatti deeffattan qulqulleeffattan jechuudha. Osoo updating goone osoo email wanta akkasiin gaafan akkatti qulqulleeffattan isin argisiisa. Karaa lammeeffaa immoo aappii kana warra hin beekne jechuudha. Aappii kan jettu kana aappii kana gadi buufattanii akkuma Play Store waan barbaadan keessan download godhattanii keessan gadi buufachuu ni dandeessan. Aappii eessa keessa argattu Play Store keessa hin jiru. Chrome keessa seena. Chrome isa kana. Chrome keessa seentanii gadi buufattu. Maal jettanii barreeffattanii app ka jettu kana haala kanatti barreeffattan jechuudha. Haala kanattiin egaa search itti gootanii yookiin go jettaniin appiin kanuma tokkoffaa irratti isin dhufa. Linkii kana yeroo takka kilik irra gootan appiin isii kana irra kilik gootu. Haala kanattiin egaa gootanii kunoo asitti appiin isii kana jechuudha. Download bakka jettu kana gootu. Kunoo akkuma kanatti isin dhufa. Ani dura gadi buufadhee qaba waan ta'eef download ka jettu kana asitti kunoo ni argitu download gootan jechuudha. Kunoo amma gadi bu'aa jira. Gadi bu'ee jira. Egaa si gubbaarraa gad harkiftanii gadi buufachuu ni dandeessan jechuudha. Appiin egaa gadi buufattanii kunoo appiin kunoo egaa gadi buufattanii appiin kanatti isin dhufa irratti gootan jechuudha. Waan barbaadan jechuudha. Akka Play Storeetti barreeffatan bakka searchii gubbaa sana irratti fakkeenyaaf imo amma haala kanatti fakkeenyaaf imo irratti search haa godhu. Kuno andura waan qabuufu update godhinaan jedha. Haarawaa buufachuu barbaadan ammoo kuno install godhaa jedha. Haaluma kanatti jechuudha waan barbaadan isin as keessatti bakka search kana jechuudha. Waan barbaadan jechuudha barreeffattanii jettanii isiniif gadi buusaa jechuudha yoo Play Store isin didi. Play Store ammoo akkamitti qulqulleeffannaa warra jettaniif ammoo Play Store kana setting keessan seentu. Setting keessa seentanii bakka app jedhu kana ni seentu. Appis bakka jiru kana jettaniin amma gadi buutanii bakka Play Store keessa jiru jechuudha. Google Play Store service kana osoo hin taane Google Play Store Store kana irratti gootu gadi buutan jechuudha. Kunoo storage bakka itti kana gootu asii gaditti akkuma argaa jirtanii clear data fi clear cache jira. Isaan lachiinuu barbaadan gochuu ni dandeessan. Yoo barbaadan kanaanis yoo barbaadan cache-dhaan jechuudha. Ka barbaadan lachiinuu gochuu dandeessan. Lachiinuu godhee jira akkuma argitan kunoo amma keessa deemtanii yeroo badantanii akka harawaatti isinii deebi'aa waan barbaadan isin gadi buusa. Yoo isinitti tole share like follow like gochuu hin dagatina. Yoo ta'e subscribe godhaa. Gaafii hafeef ammoo itti